Akkuma viidiyoo kana argitanitti akkuma dhaggeeffattan kana viidiyoo har'aa fayyoo fi abbaa manaa ishii fi akkasuma armee ishii yeroo baay'ee wanta asirratti dubbachuu barbaadu keessaa armee fayyoo tasgabbooftu tan dhugaa waaqayyo akkatti dasna jedha yeroo isaan dubbatan waaqayyoon umurii kee guutuu akkuma taragaaggoofte kanatti umurii dheeraa siifaa jiraatan fayyoossiin jedha dhugaa waaqayyo dubbachuuf hedduu takkanatti tulumaa zariin isaanii yeroo hunduma yoo argitan tasgabbooftu haadha akka laal gaafa ilmoo ishiitirra gorte yookiin namarra gortee ton taane gidduutti suuta jedhaniiti kan nama gorsan gaafa intalli ishii dogoggorte lakkaatis akkanaa miti jetteeti kan gorsitu jechuudha. Nagaarree isin gaafachuun daganne nagaa fi jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jira jirtuu nagaa keessanii isiniin jedha akkuma gaa viidiyoo jalqaba argitanitti kaa jiraa fi fayyoo yeroo dheeraadhaan wal lolaniiti turanii sababii wal lolaniifis fayyoon daa'ima jalqaba qabdi waan ta'eef isa immoo ofiishiitii hindeesse malee daa'ima kana dhibbatti kan kootii miti jettee dubbachuu fi afaanitti itti ulfaate maaliif taanaan namoonni tokko haala hin beekne keessatti daa'ima godhatanii daa'ima sanarree yoo guddisuu baatan yoorree arma oosisuu baatan dhuguma daa'iman qaba jedhaniirree dubbachuun bakka isaanitti sheema'an ni jira jechuudha akkuma fayyoo kana yoo argitan fayyoonis kan jiraa dhoksite yookiin ani mucayyoo sana yookiin arma oosisee hin guddisne waan ta'eef kanaaf immoo dhibbatti akkamittiin afaan guutee ilmoo kooti jedha jetteeti kan isa dhoksuu dandeesse na fakkaata gaa armeen ishee immoo waa tokko wanti isheen irraa beektu hin jiru isaan wal jaallanne jedhanii maatii beeksisaniituma waliin galanii jireenya isaanii eegalatan garuu armee waan isaan irratti walii galan akkuma viidiyoo kaleessa dubbatan sana irratti ani wantan beeku hin jiru gaafa meetii fidee dhufu sana akka waan jiraan beekutti hin beeka malee ani waanuma takka wanta nan irraa beeku hin jiru jettee viidiyoodhuma gubbaarratti yeroo ishiin dubbatte argitaniirti jechuudha armeetan jiraanis asirratti dogoggora guddaa qaba jechuudha maaliif taanaan dhala edda ta'ee namni daandirraayyuu fuudhee nu guddifata dhugaa qabdaa akka namaatti sitti dhaga'ama kaleessa daa'iman qaba siiniin jenne erga waggaa 6 ar'a daa'ima kana kan argite jechuudha garuuti immoo bifa haariitiin otoo hin taane bifa tasgabbaadhaan akkamiin na dhoksite maalirraa kaatiin na dhoksite akkamiinoo ani baruu hin qabuyyuu hanga kana garaa kee na dhokfattaayi waggaa 6 guutuu ilmoo 2 hanga walirraa orannu kana akka daa'ima qabdu hin argine waan ta'eef maaf natti himin jedhee bifa tasgabbiidhaan gaafachuuti qaba malee mucayyoo kana ijaan hin argu mana kana baasii hanga jedhutti ga'e jechuudha akkas jechuu hin qabdu dogoggora namni keenya qabu yeroo baay'ee kanarra jechuudha. Otoo bifa tasgabbiitiin teessistanii wal gaafattanii maalidhaa yookiin sababa ishiin ilmoo sana sitti muudhiste sitti himti akkuma jette gaakinoo kaleessa argitaniiti jirtan ani arma ji'a tokkoyyuu hin hoosisne waan ta'eef ilmoon qaba jedhee dubbachuufuu sheemii guddaatu na qabe kanumaafan dhokse jetteeti jirti akka kanatti osoo miidiyaa irratti hin bahin osoo keessa wal golfattanii maalidha sababni kee mucaa kana maaf dhoksuu dandeesse immoo jedhee siraata suuta jedhee namni hundumtuu anas ta'e abbaan namni kamiyyuu namni guutuun hin jiru jechuudha. Namni edda nama ta'e lafa kanarra deemee hundi keenyayyuu hir'uudha. Garuu yaadni keenya immoo kan dhaloota duraanirra dhaloonni ammaa sirriitti bal'isee yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif taanaan har'a mucayyoon kun uumamteetii jirti guddatteerra har'a daa'imallee isheedhaaf gargaaruu ni dandeessi jechuudha. Gaafa haati kee biyya arabaatii dhuftee as jirti jedhaniin daa'imti tokko laal hanga barbaaddan guddisaa. Daa'ima namaa guddisuudha mannaa saree namaa guddisuu wayya saree guddisuu wayya kan jedhan laala haadha sana omaa hin gooneef garuu daa'imti haadha barbaaddi foolii haadhaa barbaaddi har'a garuu hanga kana guddattee edda ishiin haadha ishiiti jedhamte edda fayyoon haadha keeti jedhamte hangam akka nama goggaasisu hin beektu otoo hunduma keessaniyyuu ta'e otoo har'a jiraatis qoratamte yookiin qabaachuu yookiin dhiisuu dandeessa namarratti faradina. Namoonni baay'een hin faradina sineenyumaa waan taataniif kan faraddan fayyoonis kaleessa kan dhoksiteef sababuma kanaaf ta'uu danda'a dhibbatti ilmoon qaba jettee dubbachuu kan ishii sheemin ishii qabe waan daa'ima ishii sana hin guddisneef dhaluun bu'aa hin qabu jechuudha daa'imman yeroo baay'ee warra haadha isaanii ji'a 9 garaatti baattee isaan guddisterra
warra isaan guddisan sana himatu jechuudha. Haati koo maallaa gooti na dhalte malee anatu na dhali jedhanii yeroo isaan itti dubbatan jira. Kanaaf immoo Fayyoon afaan guuttee daa'iman qaba jettee sitti muka saalfattee daa'imtu sun isheen hin guddisne waan na ta'eef kanaaf saalfii ta'uu danda'a. Kanaaf immoo har'a waan araaramtaniif guddaa tokko dasna jedheeti jira. Dhugumaa armee Fayyoo kana Waaqayyoon umurii dheeraa siif haa jiraachisu akkasumallee jira edda dhiifama si gaafatte egaa balleessa namni kamiyyuu ni balleessa waan ta'eef atis immoo dhiifama guutee fi akka mana keessanitti deebitan abdii guddaatiin qaba. Dhugaa harmeen ishii baay'ee tokko nama mararan beektanii baay'ee tokko nama mararu jechuudha. Tasgabbaanii bifa tasgabbiitiin namatti dubbatu. Kanaafuu yeruma kamiyyuu jireenya keessan keessatti gaafa galtan daa'imas qabaadhaa, daa'ima tokkos lamas qabaadhaa. Abbaa manaa itti galtan sana, abbaa manaa si fuudhan sana seenaa keessan duraanii hin dhoksina. Keessattuu ilmoo dhoksuu jechuun boru kinoo fageenya waggaa 6 booda kan ilmoo qabaachuu ishii barame. Gaafa san immoo jireenya jaalalaan jiraachaa jirtan, gaa'ila jaalalaan jiraachaa jirtan kanatu jeeqama. Osoo gaa'illi keessan gaafa ati namaan wal bartu daa'imas qabaatte taanan an daa'iman qaba. Daa'ima gosa kanaaniin ummadhe daa'ima koo faana na jaallattamoo nan jaallattu jennee jalqabuma amansiisneetti seenuutii qabna. Waa baay'ee irraa barachuutii dandeessu laala Fayyoo irraa jechuudha. Maaliif kamiyyuu yeroo baay'ee amma namoonni gaa'illi isaanii diiggatan ani shamara biratti argeetiin beeku yeroo baay'ee kan dhokfatu egaa warra dhiiraati. Warri dhiiraa kun dhokfatanii dhumarra gaafati daa'ima godhatte yookiin gaafa ulfoofte yookiin gaafa daa'ima godhatte daa'ima qabname akka inni daa'ima qabe alaa mul'ata jechuudha. Isaan duratti garuu namni kamiyyuu yoon ani jaalladhe kaleessaa namni tokko gaafan ani daa'ima yoon daa'ima qabaadhe yookiin yoo inni daa'ima qabaate ana miti kanarra guyyaan gayyoonaa guddiseef abbaa guddiseef beeka. Kanaaf immoo yoon jaalladhe isattiin jaalladhe daa'imuma isaa faanaan jaalladha, yoon jibbe immoo lakki ati daa'ima qabda waan ta'eef sin barbaadu jedhee tan biraa deebi'uutii danda'a. Keessattuu warri daa'ima qabaattanii abbaa manaa keessanis haa ta'u haadha manaa keessan dhoksitanii jireenya iddee galtanii ifa baastan kuni dogoggora guddaadha akka kiyyatti isiniin jedha. Viidiyoon koo irraa kanarratti xumuraa laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warreen immoo maamila koo hin taane kottaa maamila kootti dabalamaan isiniin jedha. Galatooma.